Hoggansi waraanaa WBO akkamiin dirree waraanaatii haga Taanzaaniyaa imalan? Gaaffilee ijoo WBO'n kaase maal fa'i? Aangoo mootummaan dhiyeesseef maaliif didan ka jedhuu fi wantoota biroo kaan maricha ilaalchisee hin dhaga'amin turan irratti waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa gorsaa olaanaa Kumsaa Dirribaa fi kanneen maricha irratti hirmaatan keessaa tokko ka ta'e obbo Jireenyaa Guddataa waliin marii taasiseera. Marsaan inni jalqabaa irra hedduunsaa maal barbaadu nuti maal barbaannaa isa jedhu wal qoqqorachuu ture. Inni lammataa addadha. Maaltu addaa jette ajajaan olaanaa WBO bakka kana ture. Qaamonni sadaffaas ni dhufaasa jedhu mamii qabaachaa turanii. Yeroo jalqabaa fi qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin fuulaa fuulatti yeroo taa'an ilaalchi jiru yookaan miirri jiru gamalachuutiin maal hubatte ati? Yaa namni wallolee walitti dhufe harkumaan walitti hin cehin malee ijaan ilma wal waraana qabaadha. Walitti dubbachuunuu ulfaataadha seegaleera. Ammoo qaama idil addunyaatu bira jira. Waangootu hin qabdu walumaan haasoftaa jechuun sirnadha. Seeratu jiraa fi. Marroo bakka sanaatii baasanii marii kanarratti akka argamu gochuudhaaf deeggarsa qaama kamiin ture jalqabachi akka dhufu kan ta'e rakkoo guddaan hin turre gama mootummaatiin yeroo sana shakkiin hin turre. Waan mallatteessan qabu warra Red Cross yookiin ICRC waliin kanaaf xiyyaarri hin bahe hanuma gartee fannoo diimaati. Sana faasiliteet gochuu keessatti biyyoota gurguddaa qooda keessaa qabu jechuudha. Gaafa bahuudhaaf jedhu gartee marfamni ni ture. Loltuun silaa akka seeraatti kiiloomeetira 70 raadiyeesii bakka xiyyaarri qubatu hunda keessaayyuu bahututti ture. Sana mallatteessanii turan sana hin goone. Jaallanis gartee dhimmicha kanaa fi ulfina guddaa waan kennaniif jecha ofirraa ilaallachaa helikooftera yaabanii xiyyaaratti darbanii akka kanaan gara Daar es Salaam dhufanii jechuudha. Mee marii keessan kanarratti qabxiiwwan ijoo gurguddaan irratti mari'attan maal ture? Maal fakkaata ture? Dhugaa dubbachuuf dhimmooti ka'an hedduudha. Gaaffiin saba Oromoo qabu hundasaayyuu gartee waltajjiirra ture. Achi keessaa wanti nama wal falmisiisu waan lama. Tokkoffaa dhimma waraanaaf nageenya. Inni kaan immoo dhimma siyaasaati. Gama keenyaan rakkoon bu'uuraa biyyittii sanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaatu furmaatan arganne. Kanaafidha gara lolaatti seename. Dhimmi siyaasaa sun furmaata yoo argate malee lola keessaa bahamuun hin danda'amu waan jedhu jechuudha. Gama isaaniitiin waan ati ilaaltu lakkii rakkoon siyaasaa hin jiru. Nuti mootummaa gartee uummanni nu filedhaa jedhanii amanuutu jira jechuudha. Maaliif gara lolaatti waraanaatti seennee gaafa jettu deebiin hin jiru. Isintu loltuu fi gartee poolisii fi tikaa hundayyuu dhuunfattanii qabattanii balballi siyaasaa cufamee dhimma isaarratti hiree isaarratti uummanni akka murtii hin kennine balballi hundi waan cuqqaalamee jiruu fi waraanumaan of ittisuutti seene. Kanaaf waan godhamuu qabu jennee waan lafa keenyatu jira jechuudha. Lolarraa dhaabaa uummata kanarra qaamni nageenya jedhamu hundisaayyuu to'annoo paartii tokko jala galuun ittiin jiru. Maaliif qaamuma gartee waraanaa fi loltuu fi tika to'ateetu dhimma siyaasaaf dhimma uummataa hunda irratti murteessaa. Akka boordii filannoo waan akka warra mirga dhala namaaf falman warra akka miidiyaa jaarmiyaan haqaa bilisa ta'uu qabu. Ka paartii tokkoon to'atamanii paartiin tokko akka barbaade barcuma aangoo isaa tikfatu ta'uun ittiin jiru. Waan lamaan kana qabataniiti akka uummanni barabaraan dhimma isaa irratti murteeffanne of hin bulchine qabeenya isaa irratti dhabboomne gootanii gadadoo keessa jiraata barabaraani. Kanaaf kana gadhiisaa bilisa godhaa uummanni dhimma isaa irratti haa murteeffatu. Isiniin yoo filate filamtanii mootummaa taatu. Yoo isiniin filachuudhaa baate immoo buutanii hojii kaan irratti bobbaatu. Nuti akkuma kanaa waliin jenne jechuudha. Kanatu fudhatama dhabe walumaa galatti. Dhimmi irratti wal taatan yookaan wal hubattan jira? Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u waan jedhu kaasni jiru. Achi keessatti isaanis itti amannaa jedhu dhimmoota garii immoo dhimmooti kuni heera ilaallataa jedhanii waan bira daddarbantu jijjiiru jechuudha. Dhimmoota gartee ka daangaa ilaallatu ka Walloo ka Finfinnee ka Dirreedawaa Siigaleera Oromiyaan maal fakkaatti isa jedhu fa'a. Dhimmoota gartee walabummaa Oromiyaa seenaa keessatti dabni sabaaf sablammootaaf Oromoo irratti gahee hundi isaayyuu akkaataatti mootummaan amma jiru kun dhiifam gaafatee sabaaf sablammooti hundi isaaniiyyuu walqixa ta'uu isaanii akkaataatti mirkaneessu waan hedduutu ka'ee jira jechuudha. Sana keessaa hunda isaayyuu
waan irratti wal hubanne jira. Garuu dhimmoonni ijoo dhimma gartee waraana ilaallatu fi dhimma siyaasa ilaallatu jechuudha. Isin heera kanadha faallaasaa hojjettu. Nuti mootummaa uummataan filatamnedha. Heeran diignu siin jedhanii jechuudha. Sun dhugaadha, dhugaa miti. Uummataan hin filatamne. Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre. Dhumatu ture jechuudha. Yookaan didduu isaanii waliin dorgoman yoo taate malee paartiin siyaasaa hambira Oromiyaa keessatti dorgommiin hin turre jechuudha. Mootummaan haala akkamiitiin erga furee booda gara qabsoo nagaatti deebitu akkamiitiin furamuu danda'a osoo lolarra jirtanii? Wal cinaa deema hundisaayyuu. Maaliif mootummaan waan kennutu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan mootummaan godhurra tarkaanfii fudhaturra hundaa'e waan godhutu jira. Waan godhamuu qabu 1, 2, 3 jennee waan keenya jira. Maali fakkeenyaaf gabaabsinee ibsinu fakkeenyaaf mootummaa waliin hundeessuudha akkuma isaan jedhan aangoo qooddachuudha poozishinii akkamiifaa gaafattaniittu qaama mootummaa hundaa'uu gaafattan keessaa yoo gaafattanii jiraattan fakkeenyaaf aangoo waan barbaadaniif waliigaluu hin dandeenye fedha daangaa hin qabne waan argisiisaniif waliigaluu hin dandeenye kan jedhu namoota marii isin waliin turan biraatii hoggaa barraa'u arginee turre. Aangoo dhuunfaatti gaafanne hin qabu. Nuti sirnadha barbaanne. Sirna hundaaf hojjetu. Sirna hunda hirmaachisu. Sirni sun immoo gaafa hundaa'ee jedhu sirnichatu hojjetaa jechuudha. Waan irratti walii gallu kana gaafa hojiitti hiikuudhaaf deemamu kophaa keessan hin dandeessanii jenneerra. Dhimma nageenyaa irratti waan ilaallatu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo ilaallata. Dhimma siyaasaa irratti immoo paartiilee siyaasaa hunda ilaallata jechuudha. Nuti aangoo akka galmaatti hin ilaallu. Akka meeshaa ittiin gaaffiin saba Oromoo deebisuu danda'utti. Gama isaaniitiin aangoo qabachuun galma ta'eetu nutti mul'ate jechuudha. Mariin marsaa lammaffaa bifa kamiin goolabame mootummaan Itoophiyaa Kumsaa Dirribaa biyyatti akka deebi'uuf waliigalee turus maaliif waliigaltee sana kabajuu dide Kumsaa Dirribaa akkamiin gara biyyaatti deebi'e ka jedhuu fi waa'ee marii marsaa sadaffaa waan deemaa jiru kutaa lammaffaan bor qabannee dhiyaanna.